Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Oroodir. Jaalalaa fi kabajni isiniif qabnu bakka jirtanitti isin haa ga'u. Yuutuubiin Oroodir dhimmoota fayyaa hawaasaa, taateewwan dinqisiisoo, bakkeewwan hawwata turizimii, seenaa gootota Oromoo, aadaa fi duudhaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetudha. Yuutuubii Oroodir daawwadhaa. Laayikii irratti cuqaasu, daawwachuu fi sabiskiraabii gochuun waliif qooduu hin dagatiina. yuutuubii Oroodir daawwadhaa. Sammuun qaamni namaa hundi hojii isaanii sirnaan akka hojjetanii fi madaala isaanii akka eegamuuf ni to'ata. Fayyaan sammuu akka eegamuu fi hojii isaanii sirnaan akka hojjetuuf soorranni nuyi guyyaa guyyaan soorrannu baay'ee murteessaadha. Yeroo darbee gosoota soorataa sammuu namaarraan miidhaa geessisuu danda'an warreen kam akka ta'an isiniif dhiyeessuun koo ni yaadatama. Qophii keenya har'aan ammoo gosoota nyaataa fayyummaa sammuuf barbaachisoo ta'anii fi dandeettii barachuu fi hubachuu namaa cimsan warreen kam akka ta'e waliin ilaalla. Waan waliin jirtaniif galatooma. yuutuubii Oroodir daawwadhaa. Sabiskiraabii gochuun waliif qooduus hin dagatiina. Gosoota soorataa fayyummaa sammuuf barbaachisan keessaa inni jalqabaa fi baay'ee barbaachisoo ta'e cooma qurxummii yookaan faatti fiish kan jedhamudha. Foon qurxummii kun gosoota qurxummii kanneen akka saalmoon, tiroot, albaakoor, tuunaa, hiringii fi sardinaas jedhaman keessatti baay'inaan argama. Isaanis madda oomeegaa 3 faatti asiidii badhaadhoo waan ta'aniif sammuu namaaf baay'ee barbaachisoodha. Qabiyyeen sammuu harki 60 coomarraa kan hojjetame waan ta'eef oomeegaa 3 faatti asiidiin ijaarsa sammuu fi seeliiwwan narviiwwaniif kan ooludha. Waa barachuu fi yaadachuu namaafis baay'ee barbaachisoodha. Humni dandeettii sammuu akka hin hir'anneef ni gargaara. Kana alas qaamni namaa fayyaalessa akka ta'uuf ni gargaara. Lammaffaa buna. Bunni fayyummaa sammuuf kan barbaachisu keemikaalota kanneen akka kaafeenii fi antiooksidaantii of keessaa qaba. Kana alas miirri gaariin sammuu keenyaa fi qaamolee birootti akka dhaga'amu taasisa. Dandeettiin qophaa'ummaa fi xiyyeeffannoo keenyaas akka cimuuf ni gargaara. Buna yeroo dheeraaf dhuguun dhiibbaa dhibee narviin dhufuu danda'an ittisa. Buna naannoon keenya Oromiyaa itti beekamtuu fi baay'inaan argamu kana dhuguun fayyaa sammuu keenyaa eeggachuu qabna. Sadaffaa biluubariis. Biluubariin fayyaan sammuu akka eegamuuf gargaara. Odeeffannoon seelota sammuu gidduu jiran akka fooyya'an taasisa. Dandeettii yaadachuu fi hubachuu namaa guddisa. Dhibeewwan garaagaraa sammuurraa ittisa. Biluubariin sammuun akka gammadu taasisuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Arfaffaa hirdiin keemikaala dandeettii yaadachuu namaa fooyyessuu qaba. Miirri dadhabbii fi aariin nama keessaa akka hir'isu taasisuun miirri namaa akka tasgabbaa'uu fi fooyya'aa deemu taasisa. Seeliiwwan sammuu haaraan akka oomishaman taasisa. Rakkoo umurii waliin wal qabatanii dhufuu danda'anis ni hir'isa. Shanaffaa birookiliin biqilaa koompaawundoota humna guddaa of keessaa qabudha. Antiooksidaantii fi viitaaminii K kan qaama namaaf guyyaa guyyaan barbaachisan of keessaa qaba. Dandeettii yaadachuu fi hubachuu namaa ni cimsa. Birookiliin qabiyyee nyaataa sammuu namaa miidhaarraa ittisan waan of keessaa qabuuf fayyaan sammuu akka eegamu gochuu keessatti qooda guddaa qaba. Jaffam sanyii buqqee yookaan pumpkin seed. Sanyiin buqqee keemikaalota antiooksidaantisii humna guddaa qaban kan qaamaa fi sammuu namaa miidhaarraa ittisuu danda'an of keessaa qaba. Madda elementootaa akka maagniziyeemii, ayireenii, ziinkii fi koopperii fayyaa qaama namaaf baay'ee barbaachisoo ta'an of keessaa qaba. Dhibeewwan garaagaraa narviirraa ittisuun fayyaan narvii akka eegamuuf gargaara. Dandeettii yaadachuu fi hubachuu namaa cimsa. Sammuun hojii isaa sirnaan akka hojjetuuf gargaara.
Torbaffaa Dark Chocolate'n keemikaalota kanneen akka flavonoids, kaafeenii fi antioksidaantisii fayyaa sammuu namaaf barbaachisoo ta'an of keessaa qabu. Isaanis dandeettii waa hubachuu fi yaadachuu namaa cimsuu keessatti gahee guddaa qabu. Dark Chocolate'n dhiibbaawwan umurii waliin wal qabatanii dhufuu danda'anis ni xiqqeessa. Miirri gaariin namootatti akka dhaga'amu waan taasisuuf sammuun keenya akka gammadus ni taasisa. Saddeettaffaa Loozii. Looziin fayyaan onnee fi sammuun namaa akka eegamuuf ni gargaara. Dandeettii waa yaadachuu namaa ni cimsa. Qabiyyeewwan nyaataa fayyaa namaaf barbaachisoo ta'an kanneen akka antioksidaantisii, viitaamin E fi kanneen biroo fayyaa sammuu namaaf barbaachisoo ta'an of keessaa qaba. Seeliin keenya akka hin miidhamneef dhibeewwan garaagaraa irraa ittisa. Omeegaa 3 faat asiidii of keessaa qaba. Kanaaf loozii soorata guyyuu keenya keessatti fayyadamuun fayyummaa sammuu keenyaa eeggachuu qabna. Sagalaffaa Burtukaana. Burtukaanni viitaaminii C'n badhaadhuudha. Dhibeewwan garaagaraa sammuurraa ittisuun fayyaan sammuu akka eegamu taasisa. Viitaaminiin C baay'inaan fudhachuun xiyyeeffannoo fi yaadachuu namaa kan cimsuu fi murtee ariitiin akka kennuuf nu gargaara. Kanaaf burtukaana soorachuun fayyaan sammuu akka eegamuun cinatti humna dandeettii xiyyeeffannoo keenyaa waan cimsuuf itti fayyadamuu qabna. Kurnaffaa Hanqaaquu. Madda qabiyyee nyaataa fayyaa sammuuf gargaaran kanneen akka viitaaminii B6 fi viitaaminii B12, fooleetii fi choolaayinii jedhaman of keessaa qaba. Miirri gaarii fi dandeettii waa yaadachuu keenyaa ni guddisa. Qabiyyeen nyaataa hanqaaquu keessa jiranis hamma sukkaaraa sammuu keessaa jiru ni to'ata. Dhiibbaawwan umurii waliin wal qabatanii dhufuu danda'anis ni xiqqeessa. Hanqaaquu soorachuun bu'aawwan kanneen argachuu waan dandeenyuuf sirnaan soorrachuu qabna. Tokkoffaa baala shaayii magariisaa yookaan green tea. Baalli shaayii magariisaa qophaa'ummaa waa hubachuu fi yaadachuu akkasumas xiyyeeffannoo namaa ni fooyyessa. Keemikaalota fayyaa sammuuf barbaachisan of keessaa qaba. Sirni daddabarsa narbii keessaa fayyaalessa akka ta'uuf gargaara. Kanaaf baala shaayii magariisaa dhuguun fayyummaa sammuu eeggachuu fi bu'aawwan biroo hedduurraa arganna waan ta'eef soorrachuun nurraa eegama. Walumaa galatti gosoota soorataa fayyaa sammuu fi qaamolee biroo irratti miidhaa geessisan irraa of qusachuun kanneen fayyummaa sammuuf barbaachisanii fi dandeettii waa yaadachuu fi hubachuu namaa cimsan akkasumas odeeffannoo sirna narbii keessaa fayyaalessa akka ta'uuf gargaaran soorrachuu qabna. Kunis miira gaariin hojii keenya akka hojjennuuf galma barbaanne bira akka geenyuuf nu gargaara. Dabalataanis yakka kamirraayyuu bilisa ta'uu fi ilaalcha gaarii fi miira jajjabinaa horachuun sammuu keenya gammachiisa. Kun ammoo sammuun keenya fayyaa akka ta'uu fi hojii isaa sirnaan akka hojjetuuf gargaara. Qophiin soorata fayyaa sammuuf barbaachisan irratti xiyyeeffachuun isiniif dhiyeessine kanan gammaatti daawwattan ture. Waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Laayikii irratti cuqaasu, daawwachuu, sabskraayibii gochuu fi walii qooduu hin dagatiina. Yaada deeggarsaa fi sirreeffamaa qabdanis nuuf qooda. yuutuubii Oroodir daawwadhaa.